شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنة ذنوبنا والله نتي برسلنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنة ذنوبنا والله نتي برسلنا يا شهر رمضان جاء جلالا وللنوك بديدي فلالا قمدينا موخا أليف أولا جاءهن دراس ما تجلا جاءهن دراس ما تجلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوجمتوتا ماتي تي في إسلاما خنتاتن هردفتوني خينيا خنفقو في ديه وجرتن خن يرو أمانتنا قرين هلكني في قويا خيسة جرتن بكم هند جرتن خيستي سلاما ربي إسن رتها جراتو يجادا نجا في رحمن ربي إسي ولين هجراتو يادا في مرادا خيس ربي سنها قوتو ربي صلاة في صلواتا في جمعة في جمعة خيسني في صومنا خيسن دلقا قاري تيس ربي سنرها كيبلو gaariga daawwattoota keenya arraan tana akkuma gartee sagantaa teenya gartee teessuma ramadaanaa jalatti gaaddiseeffachaa as geenyeen sagantaa teenya tan gartee marsaa teessuma ramadaanaa jalatti arraan tana sagantaa mata duree wantoota soomana namarraa cabsaa takka wantoota soomana namarraa balleessaa waan jedhu achi jalatti gartee yoo rabbi waan سبحانه وتعالى نلافسه ولله لفتين إن شاء الله وانتوتا قرتي رسولي صلى الله عليه وسلم نبرسي سني في وانتوتا علماء قرتي ولتي جورتي قرآن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان سومنا نمرة أبسو جاني قرتي إسان ولنو قبن سن قبت را ولله إن شاء الله إيريسي خيسا سينو الأف يرون قباب دوان تاتيف وهندا كغارتي قبو إيه خيسا دبتو هندندو قرومو قبتي ijo taate isiniif ibsuu yaaliin godha inshaallah. Guddoogaa majlisa guddaa imaama gandaatii fi ulamaa biyya keessa jiran jala teessanii daftaraa fi qalama fudhatanii irraa waa'ee ramadaana ahkama dhibbatti akka fudhatan tun immoo ramadaana kana ifi ramadaana dhuufuufillee waan gartee akka nuti wallaalan ramadaana kana hin daliineef wallaalarraa xiqqasho nu baasti jeetiin abdii qaba. Guddoo immoo sheekha gandaa imaama gandaa jala teessanii akka baratan abdiin qaba inshaallah. دوبغا أكما الإنجد ولي دبنتي ولي سومي ركنان باتي جاء سومنا جاء رمضان تنا سومن وداف رغوت لما أركان لما تجرى خويو إسين سن هنجود تمني سومن خيهن كيبل من يجرى وان لما خنا جود تتوق أبدا توكو جنة خضرا نية كل رمضان خنا جوتو ربي جتشان سومن يتي نية سن بلفتي رمضان تسين ولا الكنجل كبر ويا رمضان را أني باتي تنا جاء ربي سبحانه وتعالى ألفنا خواجاك أدوتنا ربي فين سومنا جتة أتي نياسم نية لا يجرى علماء وري جمهوري هل كان الرا نياسم بالفتوى قبل ورجو جرى إمام مالك مو سيف جها هل كان مدرج الكبر رمضان سن يوني جتة باتي جوتو تكتين سن سيف جي سيجا علماء قريمو لكي هل كان arranta nama fakkeenyaaf kudha sadii soomanne boru kudha afuri fakkeenyaaf haa jennuuti halkan arrantanaa gizee faxarre booda boruuniin soomana waajibaati jetti niyyatu qabda afaaniin dubbattu akkuma darsii jaafaratu ibsinetti bakki gartee niyyaadhaa qalbii keessa malee afaanii miti afaaniin dubbatu hin qabdu afaaniin isiisan qara'uu hin qabdu nawaytu sooma gadin lillahi tabaaraka wa ta'ala jetti dubbatu hin qabdu kuni بدعة لا أصل لها وان شريعة إسلام خيني خيستي هندين كم هجير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهند خيستي يقول خيستي أرجمت صلاة في وهند خيستي نية الأمل أفان دبة الأمتي يو حجي قفتاته يعني إحرام جزين النهدتو أكستي حرمتها يجو حجي قف خيستي خجرتي أفانين أكستي دبن نعم أما قارنتنا أكما تربان دبر ولله التي نمني أماس أصوبه
خلمدا ركن لمدا وانتوتا رمضان نمر cabsan jenne خدرات tokko haadha manaa isaati waliin namni tokko dabalamuun osoo beekuu osoo ramadaana hidhatee jiru osoo soomana qabu if beekuu fedhii isaa tana gartee handhurfatuu dadhabee kontirooliif godhuu dadhabee warra isaati yoo rafe kaffaartaa dilii gurguddoorraa dilii ciccimtuudha. Kanaafuu beekaa kana dalagee miti kaffaartaa turre jira. Kaffaartaa jechuun waan inni yoo dalagee azaabarraa isa qulqulleessu jechuudha. Addunyumatti yoo inni dalagee azaabarraa isa baasu. Isiin maali? Akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam nu ibsanitti namni tokko agartee haadha manaa isaatti hojii dabalamee waan inni godhuu qabu tokko guddaan nama gartee gabra takka biliseessu. Yoo gabra biliseessu hin qabaanne maal godhuu qaba? Baatii lama ji'a lama wal faana soomanuu qaba. Yoo soomanuu hin dandeenye maal godhuu qaba? Nama gartee miskiina 60 nyaachisuudha qaba. Yoo miskiina 60 nyaachisuufis horiin qabaanne qabeenya hin qabaanne maal godhuu qaba? Wanni inni godhuu qabu fi miskiina guyyaa takkichaa gartee ramadaana fureessan toobatee ramadaana guyyaa fureessan qadaa isii kafaluu qaba jechuu guyyaa biraa ramadaana booda. Kuni akkasi. Yoo kuni gartee inni waan kafaluu hin qabne yoo gabriitti biliseessuu hin qabaanne yoo gartee miskiina 60 nyaachisuu hin dandeenye yoo gabriitti takka biliseessuu danda'e gabrummarraa isii baasuu danda'e sun isaaf geettuudha. Azaabarraa isa qulqulleessiti maaliif osoo beekuu osoo soomanaan qaba jedhu osoo beekuuti guyyaa kana keessa jaartee hojii dabalamee. Kanaafuu Rabbii subhaanahu wa ta'ala daangaa Rabbii cabse. Kanaafuu qixaanni isarra jiru kaffaartaan wanni azaabarraa isa qulqulleessu nama dubartii gabraa takka gartee bilisa godhu takka gabra tokko bilisa godhu yoo kana hin dandeenye hoo gabrummaan bilisa godhaniis yoo hin jiraanne yoo qabeenya illee hin qabaanne guyyaa 60 soomanu baatii lama jechuu wal faana osoo addaan hin qunnetti yoo kanaas isaaf hin mijoone taate hoo miskiina 60 nyaachisuudha. Miskiina 60 nyaachisu guyyaa takkichaa sana jechuu akkasitti irraani buute kaffaartaan. Yoo miskiina 60 nyaachisu ofiifuu miskiina ta'e faqiira ta'e hoo ofiifuu sadaqaan isaaf baqqaatu taate hoo sadaqaa san lubbuu isarratti baasee takka maatii yoo qabaate maatii isarratti baasaa jechuudha. Garuu immoo toobatuu qaba. Araarama Rabbii gaafatuu qaba. Guyyaa sanillee guyyaa takkichaa san soomanii kafaluu qaba jechuudha. Yoo hin dandeenye jechuudha. Rabbiin gaanii beekaa haala isaati. Naam. Kuni hadiisaatu itti jira. Hadiisa dheeraa walii dubbannee turre amma dura. Sahaabticha gartee guyyaa adii jaartii isaatti hojii dabalame rasuulli sallallahu alaihi wasallam wantootaan isin dubbadhee hunda godhi jeen garuu namtichi moodirra faqiira sadaqaa rasuulli isaafuu kannee maatii isaatiif warra isaatiif deemee kan jee maaliif ganda gartee gaara gugurraachaa kana keessa anarra namni faqiira hin jiru a'ala afqaru jeen kanarra faqiira ni jira jeen ganda gartee gurraacha kana keessa madiinaa tana keessa ganda dhakaa gurraacha kana keessa hin jiru jeen kanaafuu haya hodhooti deemi warra keetiif sadaqaa godhi yaa rasuul sallallahu alaihi wasallam soosun sani duuba gaa wanti biraa hagartee ramadaana namarraa fursiisaa takka ramadaana nama cabsiisaa khabiraa hagartee tokko namni tokko yoo ramadaana niyyatee hin bulin ramadaan isaa hin jiru jenne niyyatuu qaba. Lammaffaa osoo beekuu jaartisaaf namni dabalee ramadaan isaa ni caba. Kana naa hubattan. Amma gaa gara gartee wantoota biraa ramadaana cabsanitti dabarraa jechuudha. Naam isaan tokko wal qunnamtii saalaati jenne. Lammaffaa osoo beekaa ramadaana osoo qabdu osoo beektu nyaachuun soomana sirraa cabsite yoo nyaatte ramadaana san kafaluu qabda. Akkasuma yoo bishaan dhuyde sadaffaan waa dhugu. Lammaffaa waa nyaachuu jenne sadaffaa waa dhugu. Bishaan yoo dhuyde osoo soomana qabdu soomana kee cabe. Naam. Haga gartee bariisaa fajirii salaata fajirii irraa haga gartee seensa adutti namni wantoota kanarraa fagaatuu qaba. Aayaa. Naam. Dubartii ofii dhungatuunoo amma yoo jaartiin qaba jaartii yoon dhungadhee gara salaataa deeme ramadaanaan soomana hin cabsu kun rasuulli sallallahu alaihi wasallam ayyoo Aishaa dhungatee gara salaataa deemee jira. Yoo fedhii ta'e handhurfatuu dandeesse yoo if kontrool godhuu dandeesse fedhiin tun gara waan mahayyii sanitti sinneene gara gartee waan wal qunnamtii saalaa
yoo itti sinneeyne yoo irraaf qabuu dandeesse fedhii ta'e tana yoo kontonfattee har'uunfachuu dandeesse dhungattee ittillee maramuu dandeesse jaartii ta'e jaartiin jaarsatti maramuu dandeesse kuni sooma nan cabsu waliin qaananii godhuusani waliin siree gubbaa waliin rafanii gartee qaamni lamaan kan gartee saalaa wal tuquu santuutu sooma nasarraa cabsa. Naam. Haaya. Duuba kaanoo maali wanni ramadaana namarraa cabsu tokko hashanaffaadha jechuudha. Afur qaraanii jirra. Dhiiga gartee beekaa gartee ifirraa baasuun ka gartee fayyaaf hin ta'in akkanumatti dhiiga gartee ifirraa baasuun akkasuma yani maaliif akkana jedhama beekaa osoo fayyaaf hin ta'in osoo waan takkaaf hin ta'in akkanumatti dhiiga ifirraa baasuun hin ta'u dhoowwaadha shari'a islaamaa keessatti. Garuu yoo fayyaadhaaf ta'e humaan qabu gartee akka gartee laaboraatooriif dhiiga isirraa fudhanu maatii miti. Beekaa immoo osoo soomana qabdu dhiiga ifirraa baasuun hin ta'uu jaan ulamaan. Akkasuma ammas lilmee gartee sii diran ta bakka nyaataa sii buutu san diratuunis dhoowwaadha. Lilmee san yoo gartee wanni isiin siif gootu bakka nyaataa fi dhugaatii kasiif buutu yoo taate soomana maaliifuu soomantaree beela'uu qabda dheebochuu qabdaa miti. Wanni silaa dheebuu fi beela si baasu yoo karaa qaamaatiin kasiseenu yoo tahe soomana kee cabsaa jechuu irraa feeguu qabda. Naam. Namni dhukkubsataan guyyaa biraa soomanuu danda'a yeroo haga lilmee fudhatu kan irra dabre jechuu. Naam. Akkasuma gaa waan gulukoos jedhamu jira ammas. Gulukoos kunis bakka nyaataa qabuu jira. Sunis gulukoosni beektan namni gartee qaama isaa keessa bishaan hin jirre takka nyaanni hin jirre gulukoos kana keessaan dawaa kannanii fi achi keessaan dawaa qaama isaa kana jajjabeessu qaama ta'uuf nyaata ta'uuf kannaniif jechuudha. Kanaafuu kunis yoo fayyaa hin qabaanne guyyaa biraa amma ramadaana keessa furee guyyaa biraa dhukkubsataan hayyama qaba nyaatee furee wal aanatu ramadaana keessa. Eega ramadaanni bee booda yoo fayyee wayyaa inshaallah soomana san kafalaa jechuudha. So kanaafuu ikhtilaafliinis keessa ni jira. Inshaallah sagantaa itti fufna idduudhaan boqonnaan afurdha turti gaarii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء صومنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برس درنا شهر رمضان جاء صومنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برس درنا يا شهر رمضان جاء جاللا وللنوكب ديدي يفاللا قمدينا موخا أليف أولا جاءهن دراس متوجلا جاءهن دراس متوجلا. نعم. So akka dhiiga ifirraa baasuu akka lilmee diratuu akka gulukoos kun hundinuu yoo namni sun ramadaana keessa ka gulukoos diratu tahee ka gulukoosiin jiraatu tahee ka lilmee diratu tahee ka gartee ammas dhiiga ifirraa baasu tahee beekaa yaani amma fakkeenyaaf yoo xiqqoo garaa kana keessa waa si dhukkubee dhiiga marmaruudhaaf haakima deete dhiiga sirraa fudhuu danda'an homaati miti sun. Garuu immoo hawaa takka fayyaa takka malee kana gahee qabdu ka dhukkuba takka malee akkanumatti namni garii dhiiga ifirraa baasuu jaalata karaa adda addaatiin jechuu. Kuni itti deemina. Koobaan ni cabsa moo hin cabsu itti deemina. Koobaan hin cabsu suni fayyaadhaaf homaati miti. Warra dhiigaan taphatu jira. Kuni hin barbaachisu namni soomana. Maaliif sababaa gartee ati dhiigni hedduu sirraa baasun hin dadhabdee soomanas cabsiisuu mala. Kanaaf shari'aan islaamaa waan siif bu'aa hin qabne waan rakkoo miidhaa sitti ta'u irraa si dhoowwuuf sin jetti.
garuu khilaafaa jira ulamaan rool dhabdee jirti akka gulukoosiitii fi waan akka gulukoos waan akka lilmee wantoonni kun bakka nyaataatii fi bakka dhugaatii yoo kasii bu'an yoo ta'e ulamaan jumhuurri irraa fagaatutu irra gaariidha jaan maaliif yoo gulukoos kun lilmeenis bakka nyaataatii fi dhugaatii kasii bu'an yoo ta'e irraa fagaadhu yoo dhukkubsataa taate irra caalaan furi namni dhukkubsataa namni musaafiraa yoo fure humaan qabu gaafa imala irraa deebi'ee fi gaafa dhukkuba san irraa fayyee yoo biyya jiraate kafala jechuu inshaallah kuni rabbiin subhaanahu wa ta'ala dirqama yoo arra hin dandeenye guyyaa bira akka firraa dirqama rabbii baastu rabbi hasii hayyamee jira namni gartee fayyaa hin qabne jechuu if hin dirqin maaliif yoo soomante dhugumaa saniin waan nyaataa fi dhugaatii bakka si bu'u san irraa fagaadhuuti soomani maaliif gulukoos bakka nyaataa fi bakka dhugaatii bakka si bu'a lilmeen garii akkasi lilmeen dawaan garii bakka nyaataa fi dhugaatii bakka si buuti kanaafuu dhukkuba yoo satti jiraate furi soomana kee yeroo fayyitee booda baatiitti aantu shawaala keessa takkaa baatiitti aantu keessa soomanta inshaallah rabbi si halaafisu haya kaan immoo wanniidha jenne haqqisa haqqisaan beekaa namni if haqqisiise soomana isaanii cabsa kuni jaheessa irra jira amma namni osoo beeku osoo fayyaa qabu osoo dirqamni isa haqqisiisu hin jiraanne wanni isa hin muddamsiisin waan takka wanni haqqisuudhaaf hin muddamsiisin yoo jiraate if haqqisiisuudhaaf soomanni keessarraa caba guyyaa biraa kafaluu qabda qadaa sirra jira jechuudha naam garumoo osoo hin beene osoo ati ifitti hin beene muddamtee haqqisaan si muddee nyaanni ati nyaatu si tahuu baatee garaan akka tokko si dhukkubee takkaamoo wanni kokkee takkatti si dhaabbattee si haqqisise haqqisteetuma soomana keetti fufta soomanni keen cabu yoo beekaa laagaa qoba if keessee gartee qoba laagaa if keessee harka if keessee takkaamoo waa achitti if guurtee carqii fi waan adda addaa if guurtee kee dirqiidhaan beekaa if haqqistu yoo taate soomanni kee ni caba guyyaa biraa deebisuu qabda jechuudha. Hadiisa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam نبرسي خيستي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء جي رسول صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدار القطني إمام دار القطني حديث خانا قرتي أكملي جبار جي جبيسين إمام ترمذي لين حديث خانا ودي سجرة ابن ماجه لين ودي سجرة إمام أحمد لين ودي سجرة رواه الخمسة إسان فارق قدان نعم أبي هريرة رضي في مديس نخون رجان نتكامنو نمني توكو يو أسو هم بيخين حق إسي سومني سا فياته يو أسو هم بيخين أسو أتي كوبان كواتين حق إسان سرابه هما سومن أجمع حق إستيقى في تيو تفوه دنديس مالي رجان جنان خون رسول جي أبي هريرة عليه الصلاة والسلام مال جي رسولي من ذرعه نمني إسا مدمسيسي مال القيء نمني إسا مدمسيسي مال جتون حق إسا نمني إسا مدمسيسي تكا نمني إسا قرتي انجفته مال تو إسا انجفته سومنا خنا أسو سومنا كابو حق إسان إسا دركي بهو بربادي هابا سوفر ركوميتي سومنا إسا قدا خفلو هنكو بكما قرتي إرى حق إسان راباتي إسان إرى قل ليفتي سومنا ساتي فوفا جي رسول صلى الله عليه وسلم فلا قضاء عليه خفلتين إسر هنجرتو ومن استقى فعليه القضاء نمني مو أف حق إسيسي ومن استقاء نمني بيخا إف حق إسيسي حق إيجو إف الراباسي بيخا قوبا إف التقوري وإف التقوري نما سنرى قرتي خفلتي تجرى نمني سن قويا رمضان بودا خفلوك أبا يجو سومنا سن خفلوك أبا نعم تانا قولي قال لي نمو بكتنت عالم إن شاء الله قالوا يو ركوبستي حق اسمو همان كبو سومنا اتفوفو دندا نعم خانقا أماس واني قرتي سومنا قرتي نمان جبسي سنتوكو خوبتونيس نمان فرسيسو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مالجي نمني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائم في الحجامة نمني توكو يو خوبتي ديغا غرتي فردا ديغا غراچا ديغا طوري قاما نما خنا خيسا غرتي نما دكوس
namni hoobatee ifirraa baasa. So irra caalaan silaa soomana booda osoo goote bareeda. Garuu immoo soomana keessa yoo dirqamtee takka godhachuun barbaade jettee godhattee uumaan qabu soomani sirraan cabu dhiiga xuruu isaniif jechuudha. Fayyaadhaaf godhatte. Yoo dhiiga gartee beekaa akkanumatti taphatuudhaaf waan hin taane gartee ifirraa baastee garuu irra caalaan nama dhiigni akkasii irraa bahuun si dadhabsiisu ni mala. Ramadaana booda osoo goote si wayya takka ramadaana dura jechuudha. Garuu immoo yoo dirqamtee fayyaa teetiif qaama kee kana gartee if fayyisuuf if olaanuuf goote soomana sirraan cabsu jee rasulli ni laaffisee maal nama soomana qabuuf hoobatu dur dhoowwanii tura rasulli sallallahu alaihi wasallam deebi'anii immoo gama boodaa kanarratti rasulli akka namni soomana qabu yoo barbaade hoobatu barbaade akka hoobatu danda'u hayyaman jechuudha. Naam. Ammas akkasumatti waan fayyaa irratti gartee hundaa'u gartee osoo soomana qabduu waan gargarii gartee nyaataa fi dhugaatii akka hin buune dawaalii gargarii akka fakkeenyaaf dawaa asmaa qilleensaa tokko jira wanni akkasii sunis siin fursiisu inshaallah yoo wanni sun nyaataa fi dhugaatii bakka si buutee qofa malee maaliif funyaaniin nama cufama funyaan san banuuf takka kokkee tana banuu fi waan asmii tokko gaaza tokko jira kan namni itti harkisu wantoonni akkasii suni laagaa fi kokkeetii banuudhaaf waan ta'eef soomana hin cabsu jaan ulamaan. Naam. Wanni sun yoo hatta qomatee gaheellee jechuudha. Humaas hin godhu. Maaliif wanni sun jiidhaa fi nyaata waan hin qabneef jecha. Yoommoo waan jiidhaa fi nyaata qabu ta'e sirraa furaa jechuudha soomana keessa. Inshaallah. Akkasuma gaa daawwattoota keenya wantoonni biraa ammas soomana keessa gartee lulluuqatuun amma gizee wudu'attu rasuuli sallallahu alaihi wasallam wudu'ni namni lulluuqatu kokkee bishaan if hin geessin jaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam yeroo soomanaa kana ifitti hin jajjabeessinaa jee gizee funyaanitti ol fudhattan afaanittis bishaan naqattan qiyaasumatti gartee funyaanitti gizee ol fudhattan istinshaaqa gizee gootan yaani xiqqashuma ifitti godhaa jaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam yoo bishaan kun ijatti si bu'ees funyaanitti si bu'ees afaanitti si bu'ees yoo kokkee gasin dabarin sirraa hin cabsu yoo beekaa hin godhin humaatii miti. Naam. Akkasuma ilkaan shawaakkatuun soomana sirraa hin cabsitu. Naam. Ilkee shawaakkatuun soomana sirraa hin cabsu. Akkasuma bishaan qabbanaa'uudhaan owwa keessa jiraattee bishaan qabbanaa'uudhaan shaawara fudhatuun qaama dhiqatuunis soomana sirraa hin cabsitu. Feetu bishaan keessa ciisi galii rafi guyyaa guutuu soomana sirraa hin cabsu. Wanta afaan si seenee kokkee keetti si bu'ee garaa si bu'uutu sirraa cabsa. Yoo bishaaniin daaka jettee bishaan kana afaan si guurame yoo ta'e soomana sirraa cabsa. Bishaan daakuun yoo if afaanitti nan guuramu jechuu if eeydu taate homaan qabu. Yoo immoo afaan si guuramaa bishaan kokkee keessa dabru ta'e soomana sirraa cabsa if eegi. Naam. Akkasuma gaa afaan ija si seenuu fi afaan si seenuu fi funyaan si seenuu yoo kokkee hin seeniin haala gartee kokkee hin seeneen if eeggatuun soomana sirraa cabsu inshaallah. Akkasuma namni gartee osoo hin beene soomana qabda ganama kana tarraan tana zuuriin dhiyaate quban qabdu irraanfattee soomana osoo qabaachuu kana osoo hin beekin bishaan fuutee ga'u if goota nyaata kana paastaa ruuza nyaata soomana qabdaa bara maaltu sirra jira amma nam tokko aboo soomana maal taate yoo jeesi laa ilaaha illa rifatteemi achuma nyaata dhaabdee soomana itti fufta qadaa kafaluun sirra hin jiru kana rabbiitu rahmata si godhee si nyaachise. Si soomana qabu yoo nii fi nyaata ifi guurtee garaa guuttatte yoo eega garaan si guutame quftee booda soomana qabaachuu kee yaadatte achumaatti fufta soomana kee soomana sirraan cabsu sun inshaallah maaliif rabbii si nyaachise jechuudha kuni beekaatii miti jaalattee hin nyaanne rabbiin rahmata si godhe arraan tana rabbii si sadaqatee jaan ulamaan kanaafuu gaa baarakallahu fiikum wantoota soomana namarraa cabsus hubattan wantoota soomana namarraa hin cabsine hubattan kana maatii keessan hojii ta'aati mee haadhaa fi abbaan jaarsaa fi jaartiin ilmoon ollaan firri waliin ta'a maaltu soomana namarraa cabsa arkaanii soomanaa meeqa arkaanii soomanaa lama tokko niyyatu tokko immoo waan nama fursiisarraa fagaatu wanni lamaan kun yoo guutame soomanni kee guutu inshaallah du'aa'ii godhattee salaata keetti salaannaan waan qabdu nyaattee furtee jennaan rabbii keetti kadhattee soomanni kee guuta inshaallah kana gaa baarakallahu fiikum wal gaafadha akka isin jalaa hin banne immoo mee ammumaan tana ati kataa hojjettu namni amma feesbuuk biraa jirtan san barreessi asumarratti naaf wantoonni soomana cabsaa waa meeqa barreessi gattanaaf arkaanni soomanaa meeqa barreessi naaf baarakallahu fiikum وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسدرنا شهر رمضان جاء سمنا خيس النوف بوسي رب قرآنا هنا جنتاه ذنوبنا والله نتي برسدرنا يا شهر رمضان جاء جلالا وللنوك بديدي فالالا قمدين موخا أليف أولا جاءهن دراس متجلا جاءهن دراس متجلا